Waamicha deeggarsa tola namoomaa quuqamtoota dhala namaa kan taatan hundumaafu Aadde Aziizaa Ahmad dubartii ganna 31ti. Godina Harargee lixaa aanaa Gammachiis Araddaa Rukeellee Harabaafannootti dhalattee har'aaf ammoo magaalaa Finfinnee Boolee Bulbulaa ganda Abbaa Shaamee tan jiraattu obboleettiin teenya Aadde Aziizaa Ahmad haadha ijoollee 5ti. Dhukkuba kalee hammaa taan qabamtee waggaa 3 olii fi hospitaala Xuqur Ambassaatti wal'aanamaa turtullee dhibee kanarraa dandamachuu hin dandeenye. Falli as aanu ragaan hospitaala Xuqur Ambassaatiis kan mirkaneesse biyya Hindii deemtee wal'aanamuu qofa akka tahe itti himamuun xalayaan kennameefi. Obboleettiin teessan obboleettiin teenya Aadde Aziizaa Ahmad gara biyya Hindii deemtee wal'aanamuudhaaf baasiin gaafatamte qarshii miliyoona 3 ol waan ta'eefi deeggarsa obbolummaa isinirraa argachuuf fuula keessan dhaabbachuuf kan dirqamte ta'uu hubattanii fayyaan faayaa Rabbi fayyaa isinin dhorkini wama dandeessaniin bira dhaabbadhaa lubbuu obboleettii teenyaa balaarraa hambisaa jechuun waamicha obbolummaa isiniif dhiyeessina. Fire.